Kam fayyaa jirtu nagaa keessanii isin jecha hordoftoota feesbuukii, tiiktookii, yuutuubii qaamallee kan nu daawwachaa jirtanu kam nagaa jirtu isin jecha amma dhuma sagantaa keenyaatti akka nu faana taatanu kabajaan isin gaafanna. Naannoo nama 1,000 oliitii kan nu daawwachaa jiru laayivii irratti jechuudha. Dhumti keessaniyyuu galatoomaa kabaja argadhaa isin jecha marsaa 49ffaa baasuuf jechaa jirra. Marsaa 50ffaa warga namaa sa'aatii kana waan baasnuu fi warga namas akka nu daawwattanu carraa gaarii isiniif haa ta'u isin jechuun barbaada. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 jechuudha. Bilbilli namoota irraa kana yaalanii asirratti barreeffamee jira. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Kun immoo lakkoofsa tokko keenya 6,000tti irratti kan barreeffamee jirudha. Dhibbaan iddoo 60tti hidhamee jira. Tokko keessaa fuunee lakkoofna. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 jechuun lama lamaan dhibbadha. Waliin maknee kan eenyu akka ta'e carraa kan adda baasnu ta'a jechuudha. Carraa gaarii isiniif haa ta'u.
Kanani, kanani, atar. Shi Ratu Kufa Jumpiran abadu, argisi kamera tenagarsi, argisi tenagarsi, serit walimbaki, serit jalagaliti walimbaki, serit walimbaki, satu kisakas. Akkosa ibba sadiif jaatama. Akkosa ibba sadiif jaatama. Akkosa ibba sadiif jaatama.
Hello. Hello. Woi akkam. Nagaa namti. Jirra maqaan keessan eenyu? Kanani abbaa carraa buqqeedhaa isinii bilbilaa jira maqaan keessan eenyu? Waaqumaan eenyu? Waaqumaanoo eenyu waaqumaan? Waaqumeen eenyu yookiin waaqumaan eenyu? Bilbilli kun kan eenyuti? Bilbilichi kan eenyuti? Waganee. Maal keeti waganeen? Maal keeti? Hello. Kanani abbaan carraa si barbaada naa bilbilii jedhiin booda gaafa inni galu. Gaafa inni galu naa bilbilii jedhiin. Biyyi keessan eessa? Asgorii? Buraayyuu. Haa ta'u booda naaf bilbiluu. Buraayyuu. Irraa tokkoffaa asgorii jedhe egaa jette egaa wajjin booda na bilbilaa fi gaafa inni bukkee galu abbaa carraa lammaffaa. Buraayyuu dhangala. Buraayyuu jedhe. As buraayyuu jette. As buraayyuu. Osoo buraayyuu jette carraa lammaffaa gotti nu gaari. Bukkee nu dhaabadhu harka kee kaameraa agarsiisiiti. Iyyee harka kee keessan agarsiisii waliin dhaabaki. Waliin bakki sirriitti jala galiiti. Ogeessaan akaasii galatoomii lakkoofsa 4,077 lakkoofsa 4,077 galatoomii 4,077. Lah, akkam nagaa keessanii? Gara teraapii qananii abbaa carraa bukkeedhaan isinii bilbilaa jira. Abbaa carraa lammaffaa taatanii jirtu qananii abbaa carraa bukkeedhaan. Qananii abbaa carraa bukkeedhaan abbaa carraa lammaffaa taatanii jirtu. Biyyi keessan eessa?
Biyyi keessan eessa? Giicciidha. Eh? Giicci. Giicii haa ta'u baay'ee gammaddanii akkaawuntii keessan asumaan naaf ergaa. Ishi. Karaa lammaffaa giicii. Karaa sadaffaa bakka nukaas. Osoo kana dhaabadhu. Kakee kaa'ee namoota agarsiisa keessan agarsiisi. Waliin naamakkiitii. Waliin naamakkii. Tokko keessan akkas. Lakkoofsa 4,941 galatoomii 4,941 4,941 Baca sadaffaa irra deebi'ee bilbilaaf booda irra deebi'ee bilbilaa fi irra sadaffaamatti baasirratti tokko dhaabadhu hojii dachaasii fi kaameraatti agarsiisii keessanaa galcha arga ga'e sirriitti waliin bakki sirriitti as ilaali kan sirriitti waliin bakki tokko bishaan akaas afurii dhibba ja'aaf soddomii sadii afurii dhibba ja'aaf soddomii sadii Siraj. Debit number you got. Abbaan carraa afuraffaa Siraaj jedha. Maqaan isaa bilbilaan kaasuunis booda karaa onlaayinii kan isin beeksisu jechuudha. Irraan marsaa 49ffaa kana fakkaata. Marsaa 50ffaa namaa sa'aatii bakka irratti bu'aa waan ta'eef warra yaala barbaadan immoo carraa keessa yaalaa isin jechuu barbaada. Carraan gaarii isinitti ta'u galatoomaa.